السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرا جرتو أبليوان كينيا بيا دنيا رترقم تنو بغانا غاتا تاني بغانو جراتان سنين جنة نس نغا كينيا الحمد لله أكما سنتنوار جدن كنا egaan hordoftoonni koo kabajamoon guyyaa lama sadiif sinjalaa badeen jira xiqqoo jireenyumatu biijiine godhee waa'ee korra waa'ee dhuma namaatu biijiine godhee naan isinirraa badee namoonni hedduun waatsaappiidhaan ergaa garaagaraa naa keessanii jirtu namoonni danuun lakkoofsa qabdanu adaraa keessan obboleewwan koo yeroo waatsaappii na dubbiftanu isin qofan fakkeenyaaf Samiiraa kan jedhamtu yookiin Faatumaa kan jedhamtu qofa na dubbisa isinitti fakkaatini obboleettii koo waatsaappidhaan na dubbistee deebisiin afee jiru dhiifaman si gaafadha sababni isaas nama tokko lamaa miti kan waatsaappidhaan na dubbisu wallaahi namoota 100 yoo xiqqaate guyyaatti nama 100 oltu waatsaappidhaan naa dhufaa oola gariin na dubbisaa gariin rakkoo adda addaa maallaqa nyaatamee dallaalli warri hawaalaa maallaqa nu nyaatee maal jettu ani immoo xiqqoo biizii ta'e malee jaalladhee miti kanan isinirraa badee yoo rabbi jedhe ammas hadda galgalarraa kaasee gara waatsaappiitti deebi'ee sagalee keessan dhaggeeffadhee deebisuu nan yaala isiniin jedha. Egaan dhimmoota tokko irratti fakkeenyaaf waa'ee Fatiyaa Amma irratti fa'aa akkamitti jirti jettanii obboleewwan keenya bira dhaabattanis kan immoo du'aa kadhataafii jirtanus na gaafataa turtanii. Fatiyaa Amma alhamdulillah rabbil aalamiin akka ergasiirraa wayyaa qabdii kaleessa viidiyoo xiqqoo tokko isinii gadhiiseen ture akka ergasiirra alhamdulillah gaarii jirti. Mee viidiyoo Fatiyaa Amma sana akkasitti jirtu ilaallee walitti deebina. ما شاء الله تبارك الله والله ربي رتيها جبيسو egaan daawwattoota koo akkuma isin argitanii alhamdulillah akka gaarii jirti bareedduu jirti salaata siillee galtee rabbii siillee du'aa kadhataa jirti silas wanni kara rabbiitiin jalqabee namatti tola bareedaadha xumurri isaa bareeda rabbiin dagannee ofii keenya rabbiin dagannee rabbiin komachuun hin ta'u eenyunu rabbitti deebi'ee inni fayyaa qabus inni fayyaa hin qabnes utuu rabbitti deebi'ee rabbiin kadhatee wanni inni irraa dhabu hin jiru. Fatiyaan akka ergasiirra baay'ee fooyyee qabdi alhamdulillah rabbil aalamiin yoo rabbi jedhe miidiyaatti akkasiin hin deebine barbaadaa jira ittis himeera. Fatiyaan dhugaa rabbii dubbachuudhaaf an akka kootitti kan isin bareechitee nagaa taatu ummata miidiyaa kanarraa fagaatte ummanni miidiyaa fayyaayyuu maraacha dhugaan isin itti himaan ummanni miidiyaa irra jiru kuni fayyaayyuu maraacha gadi ta'ee fi ummata miidiyaa jala dabuun barbaachisaa ta'e argameera. Kanaaf inni akka ergasii viidiyoo si waraabee isiniin finne yoo rabbi jedhe akka carraa ta'ee bareechitee wayyooftee viidiyoo tokko kan xumuraatiif gara kootiin isinii fidee dhufeetanii akkasinitti jirtu isin hubachiisa. Kanarratti immoo dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namni tokko gadi ba'ee hawaasa gargaaruudhaaf obbolaasaa gargaaruudhaaf lammiisaa gargaaruudhaaf nama gargaaruudhaaf mana keessaa dubartii jabaa mana keessaa qabaachuu qaba. Yeroo akkana isiniin jedhu ragaadhaa wajjin malee callisee miti yookiin haala manaa koo jajuu barbaade miti. Haati manaa kootii Samiiraa Jamaal akkuma beekamu wallaahi halkanii guyyaana wajjin dhamaatee yeroo isin gadi boodhaa jettu yeroo isin maal jettu yeroo isin of ilaaltu keessa bira buluudhaan taraa jechuudha achi afannee saaloonii bakka Fatiyaan ciiftu bira bulaa turre jechuudha. Amma haddaa dirasii cinqii guddaa keessa turre warri kan yeroo jiran warri dhufanii arganiiru ija jaraatiin arganiiru waan nu ta'a turre alhamdulillah immoo wanni darbe kaasuun hin barbaachisu. Kanaaf wallaahi hedduun Samiiraa galateeffadhaa isinis du'aa kadhadhaa fi maaliif namni tokko yeroo dhukkubfatu keessa nama qabaachuu qaba. Akkuma isin beektan obboleettiin keenya Fatiyaan immoo wanni isiin Afrikaa qabdu hin jiru namni isiin Afrikaa qabdus ta'e wanni isiin Afrikaa qabdus hin jiru. Alhamdulillah garuu akkuma ta'etti immoo dandamannee utuu walitti mufatiin utuu walitti siracha'in hadha geenye jirra.
egaa waa'ee fatiyaatiin qabee wannan isinitti barbaadu obboleewwan koo adaraa keessan yoo danda'ame shamarran dhiifamaa wajjiniini miidiyaarra bahuu kanarraa of qusadha. Islaamas ta'e kiristaana amantii barbaadde hordofi miidiyaarra baatanii yaani bakka jira miti akka barbaadan dubbachuu callistanii sirbuu maal jechuu tiktookii irra utaaluu maal kanarraa otoo of eeggattanii baay'ee filatamaadha. Maaliif zamanni akhiru zamaanirra irra zamanni xumuraa jira kanas callimnee silaa sa'aatii rabbiin abbannee rabbii keenya galateeffachuu qabnu keessa ol baanee argaa jirtu ijoollee lammiileen keenya Saudi Arabiyaatti hadda waggaa lamaaf mana hidhaa keessatti waan jirtaa jiran argaa jirtu. Sa'aatiin kun jaraaf du'aa'ee barbaachisaa. Akkasumas lammiileen keenya Suudaanii keessatti illee inuma callimne kan Saudi Arabiyaa caalaadhaaf iyyuu callimne malee Suudaanii keessatti illee rakkoo hamaa keessummeessaa jiru. Akkasumas Liibiyaa keessatti peejiin koo Liibiyaa ture argitaniittu Liibiyaa irraa peejii kootiin isinii darbaa ture rakkoo hamaa keessa jiru. Bakka adda addaatti lammiileen keenya rakkoo hamaa keessa jiru. Yaa Rabbi jara qaqqabii jedhaa du'aa'ee kadhataa amma danda'amen jechuudha. Akkasitti deemuutu gaariidha. Darbee gaa rakkoon hedduun mul'ataa jira. Akkasuma obboleewwan keenya kan Liibiyaa keessatti qabamanii dararaa hamaa keessa jirantu jiru. Wanni hin taane hin jiru. Waada nuun irratti ta'aa jira. Alhamdulillah jechuun immoo waan namarra ga'u irratti alhamdulillah jechuun barbaachisaadha. Kanaaf obboleewwan keenya bakkuma jirrutti du'aa'ee waliif hagoonu haalli fatiyaan keessa jirtu haala gaariidha. Alhamdulillah rabbil aalamiin isiniin jedha. Mee Samiiraan immoo waan jettu yoo qabaatte daqiiqaa tokko gaafadheetanii Samiiraan maal dabalta? Salaantaa jedhiitii bulaa keetiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaadha. Nagaa keenya alhamdulillah. Waa'ee fatiyaan alhamdulillah amma bareeda jirti. Wallahi amanuuyyuu namansiisu. Fayyiteedhumayyuu yaani bareedduu jirti jechuun keenya ana mataa kootan namansiisu akkisiin keessa turte. Garuu amma alhamdulillah bareedduurti galatoomaa warri gaafataa turtan warri cinqamaa fi turtan galatoomaa ulfaadhaa galanni keessan guddaadha. Warri du'aa'ee kadhataa fi turtanis du'aa'een keessan qeebalamee jira. Isin immoo rabbi isinin dhukkubsinii rabbi fayyaa keessan isinin qabiniin jedha. Ammas du'aa'ee kadhadhaa fi akkuma rabbi waan hundarra akka rabbi miidiyaa jibbisiisu waan hundarra akkuma rabbi miidiyaa jibbisiisee sammuu sitti deebitee of taatee jiraattu du'aa'ee kadhadhaafin isiniin jedha. Kana malee waan an jedhuun qabu galatoomaa ulfaadhaa nuufis akkasuma du'aa'ee nuu kadhadhaa. Egaa ilmi namaa haajaa dhabee hin jiru. Sabiilaa keenya galatoomii. Ilmi namaa haajaa dhabee hin jiru. Isinis haajaa qabdi waan ta'eef du'aa'ee kadhadhaa fi anis akkasuma haajaan keenya walumatti du'aa'ee nuu kadhadhaa. Du'aa'ee keessaniin nu hin dagatinaa. Ammas immoo wannan isinii dhaamu akkuma isin jettee fatiyaan miidiyaa jibbuu qabdi. Miidiyaa kana immoo akkasiin jibbitu kan godhu nuyi waliin taane akkasiin jibbitu gochuu danda'u qabna. Maaliif kanas bakka miidiyaan hin barbaachisu. Dhiibbaa guddaa irratti uumeera. Isiin hin beektu malee dhiibbaa guddaa irratti uumeera miidiyaan. Kanaaf akkasiin miidiyaa baqattu inshaallah walumaan taasifna. Akkasiin jibbitu gostinee walumaan taasifna. Isiniin jedha galatoomaa ulfaadhaa karaa deemaa jirra. Yeroo gaarii naa qabaadhaa walitti deebineerraa warri yuutuubiis warri kaanis obboleewwan keenya Saudi Arabiyaatiifis sagalee ta'uudhaaf carraa arganneerra walitti deebineerraa. Inshaallah kana keessan biizii ta'e isin jalaa bade warri waatsaappii dhiifamaa isiniifan deebisaa. Yeroo immoo waa naa keessan ergaa naa keessanuu gabaabsaa naa ka'a deeqaa 8 deeqaa 10 deeqaan tokko gahaadha kalas ergaa keessan gabaabsaa naa ka'aati waan jiru waliin furataa akkuma ergasitti wal gargaaraa deemnan isiniin jedha. Hunduma keessan rabbiif jecha isin jaalladhaa galatoomaa ulfaadhaa yeroo gaarii naa qabaadhaa.